fayyaa manaa bahee baratee maatii isaatii fi biyya isaa tajaajiluuf hawwii isaa ture. Garuu biyyaa bahee qamaleen ciniintee hanqina dogoggora ogeessa fayyaatiin akkas ta'ee jira obboleessi keenya kun. Harka fuune akkam jirtu. Obboleessi kun cinaatti agartan kun Margaa Tafarii jedhama. Dhalataa godina Shawaa Lixaa naannoo Ambooti. Barataa Yuunivarsiitii Jimmaa gosa barnootaa keemistirii barata ture. Waggaa arfaffaa isaatti osoo baratu mooraa Yuunivarsiitii Jimmaa keessatti qamaleen luka isaa ciniinte. Barataa fayyaa Gilgila ture. Ciniinamee yaaliidhaaf gara mana yaalaa buufata fayyaa yeroo deemetti marfee 12 dogoggoraan waraanuudhaan obboleessi keenya kun haala kanatti argama. Qaama isaa kamuu sochoosuu hin danda'u. Qaama isaa kana ijoolleetu baatee gadi buusa jechuudha. Maal takka irra ga'e maal akka ta'e oolumaan dhaggeeffannaa viidiyoo kana sheer godhaa koppii linkii gochuudhaan namoota baay'ee bira qaqqabsiisaa. Maqaan koo Barataa Margaa Tafariin jedhama. Barataa Jimmaa Yuunivarsiitiiti. Otoon qormaata deemaa jiru qamaleen duubaan na ciniinte. Xeenaa xaabaa qoricha fudhachaa otoo man jiru marfee 12 fudhadhe. Achi booda qaamni koo guutuun paralaayizii ta'e. Har'a kun almost ji'a 8 kanananii sirriitti ciisaa jiru. Gara hospitaala Jimmaa Yuunivarsiitii dhufee saarjeriis galee eegana qaamni koo paralaayizii ta'e booda saarjeriis galee ayisuu ji'a tokkoon ture. Ayisuu sana seenee keessattis har'a kun ji'a 8 gargaarsa maatii gargaarsa hiriyoota koo gargaarsa Jimmaa na gargaareeni. Almost nuti as keessatti yoo xiqqaate birrii 800 wal fixee jira. Har'a immoo kaleesseen gadda hiriyoota koo na bira dhaabbachaa ture. Hiriyoonni koo na bira eebbifamanii galan. Eebbi kan kiyya immoo kun akkuma natti ta'e sirriitti hafaa jira. Na bira dhaabbadha lammii koon jedha. Lammiin koo xiqqaate miliina 60 oli. Ani kiyya garuu qophaa kiyya sirriitti hafaa jira. Hiriyoonni kee eebbifamaniiru? Hiriyoonni koo eebbifaman. Yoom eebbifaman? Baatii 10 gaafa 14 eebbifamanii galan na bira galan ani qobaatti hafeen jira. Jimmaa Yuunivarsiitiin wanni si gargaaree jira? Jimmaa Yuunivarsiitiin karaa yuuniyen istuudentiirraan 300 wayii na gargaaree qoricha naa biteera. Qaamni kee duraan deemteetuma barattamti? Akkuma nama tokkoon kaleesseen gaddanaa akkuma nama tokko qaamni koo guutuu ture. Amma kaatee dhaabachuun waan tokko gochuu hin danda'u. Socho'uu dandeessu? Harka namaa nan nyaadha harka namaa na socho'a. Haakimoonni maal siin jedhan? Keessa ta'es biyya bakkee ta'es deemtee akka yaalamtu si goona naan jedhani ani immoo gargaarsa dhabeen sababa birrii dhabeen as taa'ee jira. Maatiin kee akkamitti jiru? Maatiin koo waan qaban gurguratanii fixaniiru. Ofii isaanii rakkina hamaa keessa jiru sababa kiyyaaf jedhanii waan qaban gurguratanii fixani. Namoonni qaamni seeraa obboleessi keenya kana gargaaruu barbaadan mucaa kan hospitaala Jimmaa dhuftanii dubbisuun akka gargaartan amaanaa isiniin jechuun barbaada. Namoonni immoo obboleessa keenya kana maallaqaan gargaartanii akka yaalamu barbaadan rabbiif jecha jechuun lakkoofsa akkaawuntii mataa isaa viidiyoo kan irratti argamu kanaan waan dandeessan hirmaadhaa. Namoonni immoo gargaaruu hin dandeenye namoonni obboleessa qabdan kichuu karaatti abjuunsa jalaa badaa jiru kana akka namoonni biroo gargaaraniif viidiyoo kana sheer gochuu hin dagatinaa. Amaanaan isiniin jedha. Ana Abdii Geetaachoo Abbabee Caaliiti.